Maddi kun madda guddaa bishaan gaara obbii keessatti argamu liitira 2 hanga liitira 3tti jechuudha. Ni kanna bishaan kun jala isaatiin kan yaa'aa jiru kun jechuudha. Bishaan hawaasa bal'aa danda'u. Hawaasa magaalaa Dadar bishaan harki caalaan jechuudha yeroo ammaan tanaa keessaafuu bishaan gandaalii umar waan ol ba'aa hin jirreef jecha hawaasni magaalaa Dadar bishaanuma kana tajaajilamaa jira jechuudha. Magaalaa Dadar naannaa waajjira bulchiinsa aanaa gubbatti argamu kan waggaa dheeraadhaaf hawaasni magaalaa Dadar ittiin tajaajilamaa ture irraa hidhamee isinitti agarsiifna. Hordoftoota keenya kabajamoo qaqqaalii har'aan tana iddoon nuti itti argamnu kun gaara obbii Saampeela jala naannaa bishaan xabala jaamu jiru sanitti argamna. Viidiyoon kun kallattumaan achirraa kan waraabamaa jirudha. Yeroon tunis ganamarraa toora za'a 4ti. Asirraa akka mul'atu kun magaalaa Dadar akkuma agartan kana dirreen guddaan kunis kan jalatti argamu dirree kubbaa miilaa magaalaa Dadari. Baay'ee bareedudha. Magaalaan Dadar hanga duraanii caalaas kunoo ballachaa jirti kallattii hundattuu as gubbaa qorqorroon akkanatti ifaatuun hundi isiitu jechuudha. Bal'inni magaalaa Dadar dabalaa jiraachuu isaati namatti agarsiisa. Asumaan kunoo bakki keessa jiru kun gaara obbii ta'uu isaa viidiyoo kanarraa akkuma agartan kana naannaa kanatti kunoo kan argamu muka guddaa kana jala xabalaatu jira jechuudha. Bishaan guddaa hawaasa magaalaa Dadar tajaajilaa jirutu iddoo kanatti argama. Bishaan kana maal akka inni fakkaatu yeroo ammaan tanaa maalirra hanga akka inni jiru bishaan kun waggaa dheeraadhaaf tilmaamaan waggaa 30 oliif jechuudha. Hawaasa magaalaa tanaa kan tajaajilee jirudha. Asumaanuu bishaan kun hedduu guddaa ta'uu isaarraa kan ka'e yeroo ammaan tanaa maal fakkaata ka jiru viidiyoo kana wal qabsiifnee kan isin agarsiifnu ta'a. Kallattiidhaan nu hordofaa. Iddoon kun iddoo xabala bishaan gaara obbii jedhama. Gaara obbii kana keessatti maddoota baay'eetu argama. Maddoota jiran keessaa garuu harki irra caalu maddi guddaan jechuudha. Ispiriingiin akkaan bishaan guddaa maddisiisu iddoo kanatti argama jechuudha. Akkuma viidiyoo kanarraa agartan kanatti kunoo itti dhiyaachaa jirra. Asumaanuulaa kunoo iddoo kana jiidha maddichaa kan bahe baay'eetu jira. Maddii meen ispiriingi kan jedhamus kunoo isa kana akkuma ilaaltanii agartan kana maddi kun madda guddaa bishaan gaara obbii keessatti argamu. Naannoo kanatti kollekshin chaambarii tokkotu argama. Iddoon amma jirru kuni kollekshin chaambarii guddaa akka bishaan iddoo garaagaraa hin facaaneef kan yaadamee hojjetamedha. Garuu gaaruma kana keessa chaambara guddaa habbaa 2 fi ammas meen kollekshin chaambar kan jedhamu habbaa tokko jira. Kan asirratti agartan kun bishaan wali kuufateeti karaa isa ijoo jechuudha. Kollekshin chaambarii guddaatti yookaan ispiriingi booksii guddaa jedhamutti bishaan gad dabarsa. Malee inni kun isa guddichaa miti. Tuubboon as gubbaadhaa ilaaltanii agartan kun akkuma beekamu kunoo tuubboo 3tu jira. Isiin jalaa qulqulleessituudha. Kan gubbaa kun immoo karaa meen chaambaraatti achi yaa'a. Akkasuma ammas dabalataan kunoo tuubboo as gubbaa mul'atu inni uraa qaba kuni overflowdha. Bishaan kun ganna keessa baay'ee waan dabaluuf akkuma as gubbaarraa ilaaltanii agartan kana iddoo kana hundaan ni yaa'a jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammas naannaa kana ispiriingi booksii tokkotu lafa keessatti hojjetamee jira. Sagaleen isaatu as gubbaarraa baay'ee dhaga'ama. Kunoo kana bishaan naannaa kana jiran keessaa guddaan isa as jala jiru kana jechuudha. Inni kun baay'ee guddaadha. Dachiin bakka kana hedduu jechuudha. Maddichi isaa guddaa waan ta'eef jecha gama duubaa kanaan akkuma agartan kana cabee bu'ee jira jechuudha lafti isaati. Kanas jalatti mul'atu kun abboo sagalee inuma qaba immoo viidiyoo isaa kana gubbaa sagaleen hin galu malee sagalee baay'ee guddaa tokkotu booksii kana keessaa dhaga'ama. Itti aansuudhaan jala isaa kanatti kan hojjetame ispiriingi booksii kanarraa bishaan fuudhee jechuudha. Hara meen chaambariitti jechuudha. Booksii guddichaatti bishaan kan dabarsu kun asuma gubbaa kan mul'atu kana tuubboo paayipiin guddaan bishaanii takka hojjetamee jira. Paayipiin kun akkuma agartan iddoo ammaan tana bishaan keessaa sagalee guddaa wacaa gaddiisu kanarraa kan fudhatamedha. Kanallee isinan agarsiisa. Kunoo akkuma fuullee keenya duratti argamu kana kunooti ilaalla suphaan isaa jechuudha. Ammatti sila yeroo baay'ee
akka kanatti jointiileen bishaanii kun hin dhimmisne waan baay'eetu dalagamuu qaba ture. Akkuma asirraa agartan kana lafee isaatis bishaan tuubbicha afaaniin bu'ee kan lafatti mul'atudha. Kunoo sagalee guddaa qaba tuubboon kunis. Kunoo as kanas mul'atu kunis paawuriin isaa baay'ee guddaadha. Bishaan immoo baay'eedha lafattis yaa jira. Boksiin isaa hedduu bishaan of keessatti hammachuu waan hin dandeenyeef jecha caalatti ammaas ispiriingii kanaaf suphaan jechuu yeroo baay'ee wal faana hojjetamaa waan hin jirreef jecha ijji maddaa jechuu kallattii biraatiin bishaan miliqsaa dabarsaa kan jirtu ta'uu isaati. Akkuma kan jalqabaa irratti ilaalle kana irrattu bishaan yoo xiqqaate jala kana kayyaa kun kan agartan bishaan kun tilmaamaan 2.5 around to 3 liter per second dha yildi isaa kana discharging kun jechuudha liitira 2 hanga liitira 3 jechuudha. Ni kana bishaan kun jala isaatiin kayyaa jiru kun jechuudha bishaan hawaasa bal'aa danda'u yildiin isaa jiddu galeessaan jechuudha average yildiin liitira 2.5 hanga 3 ni kana asitti suphaan isaa jechuudha yeroo baay'ee wal faana jechuudha yeroo masila jalqabarra rakkoo mudatisaniin tajaajilli isaa suphaa harkachaa waan hin jirreef jecha bishaan ijji maddaa miliqee jechuudha boksii kana jalaan akka yaa'u taasifamee jira. Inni kun yoo kan itti fufu ta'e bishaanichi kun guutumaa guututti jechuudha kallattii boksii keessarraa jijjiiree miliqee naannaa kanaan madda haaraa uummatee kan yaa'u ta'uu isaati. Asumaanuu suphaan waan kana itti yaadamuu qaba jechumaaf yaada kana kaasna. Itti aansuudhaan bishaan kun jechuudha guddina isaarraa kan ka'e haga takka hawaasa magaalaa Daddar waan hedduu tajaajiluuf bishaan liitira 2 per sekondiin ammoo paarkii magaalaa Daddariif yoo hojjetamu ta'e hedduu takka bu'aa qabeessa. Maaliif bishaanichi isaa baay'ee guddaadha. Akkuma agartan kana bishaan guddaan kun jechuudha kan jalaan discharge godhee yaa jiru kun meetira 30-40 irra gisee dhaqee dachi gad deebi'e malee kara magaalaa Daddar gabbu'aa hin jiru. Baay'ee dachiin dhagaa heddummaatti gaarri obii kun hedduminaan jechuu qabiyyeen dhagaa isaa gosoota dhagaa keessaa baazaaltiidhaan kan uffifamedha. Hedduu kuusaan bishaan isaatis kan baay'ee nama dinqisiisudha. Kun akkuma as gubbaarraa ilaaltanii agartan kana bishaanichi kun jechuudha boksii guddaa chaambar olii jalaan kan uree yaa'u kun biyyaan baay'ee bishaan guddaa ta'uu isaa waliidhaan hedduu gadi hin deemu. Asirraa xiqqoo meetira 30-40 gisee siqee kallattumaan jechuudha lafti baazaaltik rookiidhaan waan uffifamtee jirtuuf jecha ofitti kan liqimsuudha. Itti aansuudhaan karaa main spring box kan jedhamu chaambara guddicha jechuudha kan asirraa riservaayirii magaalaa Daddar naannaa waajjira bulchiinsa aanaa gubbatti argamu kan waggaa dheeraadhaaf hawaasni magaalaa Daddar ittiin tajaajilamaa ture irraa hidhamee isinitti agarsiifna. Kun akkuma as gubbaa ilaaltanii agartan kana inni kun main chamber box yookaanu boxii collection chamberii guddaa kan sadaffaati. Inni kuni akkuma as gubbaarraa ilaaltanii agartan kana tuubboon guddoon jalatti argamtu kuni yeroon ifi keessaan xuraa'e isa irraa dhiqamuun yookaanu washaawtii kan jedhamu gubbaarratti immoo afaan lama kan qabu cinaacha gamasiitii fi isa fuullee kaameraa keenyaa dura jiru kanaani overflowidha. Bishaan kun baay'ee guddaa waan ta'eef jecha iddoo overflow bishaan yeroo guuteerraa yaa'uun hedduu qabaachuun isaa akka hojjetame kanatti waan bareedaadha. Asumarraa akka agartan kana tuubboo guddicha karaa riservaayirii magaalaa Daddar gubbatti argamutti kan yaa'u nin dhimmisa. Suphaan isaa baay'ee gabbaadha hedduu tajaajila harkachaa hin jiru. Tuubboo inchii 3 gaa kunoo kan asirraa ba'ee karaa magaalaa Daddar yaa'aa jiru. Hawaasa magaalaa Daddar bishaan harki caalaan jechuudha yeroo ammaan tanaa keessaafuu bishaan gandaalii umar waan ol ba'aa hin jirreef jecha hawaasni magaalaa Daddar bishaanuma kana tajaajilamaa jira jechuudha. Akkuma asirraa mul'atu kunoo sagaleen isaatis baay'ee guddaadha. Boksiin kun boksii guddicha yookaan isa sadaffaa isa boksiileen irra oolee jiran lamaan walitti dabalamuudhaan asitti yaa'eetiiti. Asirraa ammoo paayippii awutileetii guddaa kanaan karaa magaalaa Daddar karaa riservaayiraatti yaa'aa jechuudha. Asumarraanuu ifatti wanti hubatamuu qabu bishaan kun xiyyeeffannaa guddaa harkachaa waan hin jirreef jecha yoo xiyyeeffannaa guddaa kan argatu ta'e bu'aan bishaan kanaa hammana jedhamee waan ibsamuu miti. Viidiyoo kana warroota qaamaan iddoo kana hin dhufin isinitti agarsiisuu fi kan waraabame daawwattootaa fi hordoftoota keenya hedduu isin jaalanna galatooma ulfaadhaa.
yeroo biraatis akkanumatti ammaas wantoota barbaachisoo fi ijoo ta'an kan hawaasni keenyaas tahee namoonni garaagaraa waan kana beekuu qaban jennee xayyaannu hundarrattu jechuudha. Viidiyoolee kana isinii waraabnee isin biraan kan geenyu ta'a. Haga sagantaa itti aanu irratti walitti deebinuti nagaan nu jiraadhaa, ulfaadhaa, galatoomaa.